Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa raappii ajaa'ibaa tokko isiniif fideen fira. Aappiin kun hunda keessaniif fayyada jedheen abdadha. Egaa aappiin kun maali jennaan? Aappiin kun wantoota bilbila keenya miidhan keessaa waan daataa fi interneetaan dalaganiif keessatti warra daataa dalagu fayyadamus aappiin kun baay'ee barbaachisaadha. Gadi bu'aa daawunlood godhachuun keessan ammallee warra fakkeenyaaf iimoo 3-4 messengerii qabaatanii namni bilbilee isin jeequ yogguu isin online irra seentan namni dawwalee isin jeeqa keessatti warra waa barsiisu faa osoo inni Facebook irra liivii dabarsu messengerii namni itti dawwalee jeeqa iimoon itti dawwalee jeeqa atu iimoo sana messengerii sana waan silaa barbaaddan remove godhin aappii tokkitti download godhattanii Play Store keessaa online irra jirtu garuu messengerii keessan karaa isin ofirraa gabaabumatti sekoondii muraataan ofirraa cuftan iimoollee kan barbaadan banattanii kan barbaadan irraa daataa hidhuu jechuudha. Mobaayiluma tokko irratti Wi-Fi fi daataa fayyadama. Akka namni oolle isinii bilbilee gonkumaa hayyama keessanii malee garuu isin daataa banattanii Facebookiin ilaaltu, YouTubein ilaaltu yoo akka namni messengeriin isiniin dawwalle feetan osuma daataa ilaaltanu daqiiquma muraasaan ofirraa dhiitu jechuudha. Nama sana osoo hin taane guutuu nama isinii dawwaluun tadda gonkumaa messengeriin keessan lagideef online irra jiru jedha. Online hin argattu jedha. Iimoollee yoo dawwale sisteemii bareedaadha jechuudha isin fayyada. Ammallee appilikeeshina daataa nyaatan silaa kan faayidaa hin qabne kan mobaayila keenya miidhuu danda'an hunda akka itti ofirraa waan hin barbaachifne akka inni daataa nyaatee mobaayilli keenya hin hallanne yookaan hin sokkaane mobaayilli tokko tokko hojjetaa kan dhaabbatu hin jiru kun rakkoo appilikeeshiniin irra baay'atee Wi-Fi fi daataan dalagan keessaa kana karaa gabaabumaan akkamitti ofirraa xiqqeessuu dandeessu isinitti argisiisa. Appilikeeshinii kana gadi buufadhaa isin fayyada. Play Store keenya keessanii seenna jechuudha. Play Store namni hin beekne hin jiru. Egaa firewall jettanii barreessitu jechuudha. Haaluma kanaan haalan barreesse kanatti hin argitu. Egaa sarchi goona jechuudha. Nuuf baasa. Egaa nuuf baasee booda isii kana jechuudha. Gadi buufan install goona jechuudha. Anillee gadi buufadha. Okay. Agani gadi bu'u nan egaa haala kanaan gadi buufadhee jira keessan seenaa continue bakka kana ni dhokottu jechuudha. Ammallee continue ittuma deddeebitanii ammallee kanumatti dhokottan hamma hayyama isinii kenna jira. Hayyama raayitii kana lammanni goonna san booda ni dhokonna jechuudha. Ammallee bakka waan deddeebine amma akkam goona ooni goona jechuudha. Ooni goona ofirraa ooni goona raayitii kana illee ni guutan jechuudha. Jalqaba raayitii kana keessa hayyama ni kennitanii fi ammallee bakka kana jechuudha itti deebitanii ooni gootu jechuudha. Bakka kan ammallee qulfii kan okkee bakka jiru kan obsaan eeggannaa deebina jechuudha. Oonii ta'ee jira jechuudha. Amma oonii godhanne qulfii gubbaa kanatti nuu baaseera jira. Yoo oonii ta'e qulfii gubbaa kanarratti nuu baasa. Isiniif gala jedhee yaada. Egaa amma bakka aappis jedhu kana rukunne aappii silaa ofirraa yeroof hidhuu barbaanne sana iina jechuudha. Aga barbaannetti. Okay, aappii nuu baasa. Appilikeeshinii guutuu asitti nuu baasa. Egaa wanni isiniif galuu qabu kuni daataadha jechuudha. Kuni daataadha. Kuni Wi-Fi fidha. Wi-Fi fi immoo daataa fayyadamaa jirtu. Yoo kan Wi-Fi fi fayyadamaa jiraattan taate Wi-Fi fi keessa yeroo tokko ofirratti gad rukuttu see Wi-Fi fi kan mallattoo kan irra keessu. Yoo immoo kan daataa taate guutumatti cufuu feetan yaa na gartuumi lamman saayyuu block gootu jechuudha. Facebook keessan ammallee imoo yoo barbaaddan bakka kana akkasitti yoo daataa kan fayyadamtaatan isa garanaa kana okay. Amma appilikeeshiniin kun Facebookiinii fi iimoon keenya hidhaatti jira jechuudha. Amma nuti dhumni asii irraa kaamnutti namni tokko akka waan online irra hin jirreetti itti mul'isa. Abbaan yoo dawwalellee nu argachuu hin danda'u nun seenu jechuudha. Maaliif online irra hin jirru? Online lagideef hidhannee jira. Garuu banaa jira Wi-Fi keenya daataan keenya isiniif gala miti. Aappii biraa YouTube, Facebookii waan barbaanne sila itti fayyadamuu ni dandeenya. Garuu aappii hin feene namni dawwalee nu jeeqa yeroof itti naajomne sana dhumne maal goona akkas goona jechuudha. Akkas goone keessaa baana. Haala kanaan keessaa baana jechuudha. Amma Facebookiin kiyya hin dalagu maaf hidhadheen jira. Iimoon kiyya illee kan YouTube fi TikTok aappiin barbaade silaa ilaaluu nan danda'a jechuudha. Daataan hin qaba.
amma garuu namni tokko gonkumaa dawalee na jeequu danda'a mobaayila kiyyaaf ammallee achi keessa seenee waan silaa ittiin haajomne nan haajomsiifne waan daataa nyaatu mobaayila kiyya miidhu keessaa tokko akkasitti ilaalee jechuudha. Wanni kun illee kanas irraa waan silaa nan barbaachifne waan ittiin haajomne irraanyu bilookodha keessatti warri daataa fayyadamta wanni kun baay'ee isin gargaara. Guutuun kana daataa nyaachuu jira wifi illee dhaan bilbilli keessan akka miidhamu godha jechuudha akka ho'u. Kanaaf waan kana ofirraa eeganii dhuftanii maatu yoo gubbaa kanatti illee imo jettanii barreeffachuu ni dandeessu. Sarchii kanatti imo yoo jettan appilikeeshina barbaadan sana isin barbaada imo yoo jettan imoon isin baay'ee jira kun jechuudha. Appilikeeshina barbaadan sana barreeffamaan illee argachuu ni dandeessu. Yoo kan immoo hin feene hiikuu barbaadan dhuftanii bakka kanatti deebitanii irraa kaastu jechuudha. Akkasitti quba keessanii gadi rukuttanii akkasitti irraa kaastu jechuudha. Egaa of gochuun yoo barbaadan gonkumaa kana cufuu yoo barbaadan of bakka jedhu kana rukuttanii of gootu. Yoo banachuu barbaadan keessa seentanii ooni bakka jedhu kana banna. Kanumaan qulfiin mallattoon furtuu gurbaatti yoo ba'e dalagaa jira ooni ta'a. Sana booda aappii keessa seentaniitu aappii silaa lagiteef hin haajomne sana ofirraa akkas gootu. Warra daataa wifi qabu fayyadama barumsi kun. Warra qulfii Peespoon Pro aappii adda addaa aappii bilaasha fayyadamtan Suudii keessatti isin hin fayyadu. Maaliif qulfii gubbaatti waan baasuuf qulfii lamaan moo appilikeeshiniin kunis qulfii qaba gubbaatti baasa bakka silaa daataa sanatti waan ta'eef aappiin bilaasha illee akkas qulfii gubbaatti baasa waan ta'eef lama ta'ee ba'uu hin danda'u. Gonkumaa yoo isin kana itti bantan kan silaa bilaasha isin dalagu sun isin jalaa cufata waan ta'eef warri bilaasha fayyadamtan isiniif hin fayyadu.